Dhaamsa qaba. Ilmaan Oromoo maqaa Arsii fi Harargee jedhuun daangaa Yamanii fi Su'uudii Arabiyaa keessatti gocha hammeenyaa seenaa keessatti illee walirratti raawwataa jirtan. Inni tokko Harargee qabe jedhee konkolaataatti hidhee lafarra harkisa. Inni tokko immoo Arsii qabe jedhee huccuu irraa baasee muka huddutti dhiiba. Akkana wal godhu kun immoo obboleewwan. Maqaa kutaa dhahattanii gocha obboleewwan gidduutti ilmaan abbaa tokkoo gidduutti hin dalagamne biyya namaa keessatti jireenya fooyyeffachuuf biyyaa baatanii dalaydan gocha ilmaan nafxanyaa kaleessa ilmaan Oromoo irratti dalayde har'a isin immoo wal gidduutti dalagaa jirtan. Eessatti dhageettan? Eessatti argitan? Arsiidhaa fi Harargee walitti diinomtee biyya keessatti daangaa walii dhiibdee sadarkaa kana wal godhuu miti. Guyyaa tokko obbolummaan isaan gidduutti hin bishoofne. Kaleessa gaafa Oromoof dukkanaa san Waaqoo fi jaarran obbolummaa haqaatii waliin deeman. Jaal mul'ataa fi jaal guutamaa hawaas jaallawwan qabsoodhaaf lubbuu qaalii saba kanaaf kennan Huseen Suraatii fi jaal Ilmoo Qilxuu gaafa Yaman irraa waliin deeman yookaan immoo bu'uura qabsoo ganamaa qeerroo ganamaa yeroo hundeessan obbolummaa haqaatii waliin jiraatan. Har'a Oromummaan hafee gandatti gaddachaatanii maqaa gandaatiin namoonni kashlabbeen ijoolleen kashlabbeen waa'ee Oromummaan beeyne obbolummaa haqaan beeyne gocha akkanaa kana biyya namaa keessatti yeroo dalaydan hedduu nutti dhagahama, hedduu nu guba. Warri maqaa Arsiitiin obboleewwan keenya irratti gochaa kaleessa diinni ilmaan Oromoo irratti raawwatan Arsiis bakka hin buutan. Isin nafxanyaan garaagarummaa hin qabdan. Ijoolleen obboleewwan keenya ijoolleen Harargeetis warri Arsii qabne jettanii safuu ilma dhiiraa irratti hin dalagamne dalaydanis isinis Oromos bakka hin buutan, Hararis bakka hin buutan. Nafxanyaan garaagarummaa tokko hin qabdan. Osoo beeytanii isin warra waliin nyaatu, warra wal nyaatu miti. Rakkoon teessan takka ka biyyaa isin baases jireenyas haa ta'u, roorroos haa ta'u, rakkoo tokko biyyaa isin baase malee biyya namaatitti wal weeraruu fi wal salphisuuf, wal xiqqeessuuf, wal ajjeesuuf, dhiiga walii lolaasuuf miti ka biyyaa baatan. Har'a sadarkaa isin irra jirtan sadarkaa Oromummaa waliin himachuu wal waakkachuu isinii jecha garuu Oromummaa waakkannu dhiigaaf lafeeteen nassanii garuu gochi isin godhaa jirtan gocha fokkataa gocha dubbachuufillee gocha cal'isuufillee nama dhibu dubbachuuf eenyutu wal ajjeesaa jira isin ilmaan abbaa tokkooti. Cal'isuuf immoo gochi isin gootan gocha diinni kaleessaa fi har'as ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiru gochaa jirtan. Gidduu kana immoo daldaaltonni tiktookii jireenya dhuunfaa isaaniitiif lubbuu qaalii ilmaan obboleewwanii wal gidduutti akka balleessan godhan. Gidduu kanatti beekamtii argachuuf jecha wallaaltuun arsoomas hin beeyne
afran qalloo fi humbanna ituu hin beeyne ka waa'ee gosaatu addaan baaftee hin beeyne gosti hundeen isaa oromummaadha. Oromummaarraa ka'a. Ka kanan beeyne hundatu tiktook irratti bahee ilmaan Oromoo obboleewwan garaa warra walirraa hore, warra waliin jiraate, warra waliin qubatu, warra wal jaalatu, warra waliin kaleessallee har'allee seenaanis uumaanis qubsumaanis walitti aanee waliin jiraatu. Isa kana gidduu seentanii diinummaa uumtan. Diinummaan isinii jecha uumamus hin jiru. Gochaa hojjetaa jirtan kanarra dhaabbadha. Of dhaaba. Warri fagoorra teettanii ijoollee kanaaf rasaasaa fi ibidda bobeessitanis isinis yoo dhuguma kaleessa oromummaan biyyaa isin baafte, yoo dhuguma kaleessa oromummaan isinitti dhagahamee waa'ee Oromoo hojjechaa turtan, akkaataa itti wanti kun qabbanaa'u qofa irratti hojjedha. Hin dhaadatina. Arsiin Hararge irraa kophaa bahee jiraatu hin jiru. Harargeen Arsiirraa kophaa bahee jiraatu hin jiru. Abadan isinitti fakkaate malee kijibdootaa fi warra seenaan beeyne, warra waan tokko hin beeynetu nuti oromummaa waliin hin himannu. Maal himachuu deemta? Amaarummaa himachuu deemta? Moo gosa kam ta'uu deemta? Kijiba kana nurraa dhiisa. Nagaa buusa. Wal gidduutti gumaa baafanna. Yoo akkasin godhin nuti namaa miti warra jettanis namni ati irratti raawwachuu deemtus obboleessa keeti. Yoo konkolaataatti tiitee lafarra harkisuu feetes ati harkisuu deemtu ilma bareentumaati, ilma Oromooti. Yoo huccuu irraa baaftee muka itti dhiiba jettus innis obboleessa keeti. Namni ati irraa gumaa baafachuuf gumaa baafannu malee hin jiraannu jetteetiin geerartan. Kasanuu fagoorra teettanii ilmaan ijoollee miskiina hoolaa eeggattu hoolaa jalaa qabsiiftanii ofii nagaa mana keessan teettanii halaalarraa fagoorraa ijoollee hubannoo hin qabne wal ficciiftan. Rabbiin dhiiga keessan lafaa balleessu isin, dhiiga saree isin haa godhu. Ummata Oromoo salphiftanii. Rabbiin isin haa salphisu warra fagoorra teettanii ilmaan Oromoo wal nyaachisaa jirtan. Kanuma isiniin jedhaan. Dhaaba. Dhaaba. Haloon nu gidduu jiru hin jiru. Haloon tokko nu gidduu hin jiru. Nuti obboleewwan. Obbolummaa immoo waan ofii kennaa walii kenninu osoo hin taane waan Rabbiin waliin nu uume. Kanuma jedhaan.